Fatiyaa maatu takkantee bahariin irratti fuudha. Fatiyaan dubartii akkamiiti? Dubartii jabduu fi dubartii cimtuu. Bahariin maaliif irratti fuudhuuf yaade? Sababni hoo olomaa'ii guddaa dhiisii olomaa'ii xiqqaa jechuun nama sammuun isaa akkatti yaadu. Olomaa'ii maali? Hin kijiba. Gubboo nyaachisee sheeka olomaa'ii jedhee zadeedhaan ilillee walii galanii fatiyaa irratti ishee kana fuudhuu deema. Fatiyaan hoo maal jetti waan kanatti? Ani bahariin fuudhuun rakkoo hin qabu. Maaliif jetti? Yeroo hundumaa inni kun hir'ina mana keessaa ka'u. Hir'inni mana keessaa ka'u jechuun ishiin abbaa manaa kee yeroo akka qoosaa godhee sitti yaadutti yeroo san heeyyamutti rakkoo mataa keetiiti. Akkasuma mucaan Naviil jedhama fakkaata. Haati mana isaa heeyyamee jira, si heeyyamee jira. Dubartoonni harka ofiitiin dhoqqee seentanii keessaa bayuu maaliif dadhabde? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dubartoota fi kabajamtoota kiyyaa akkam jirtan agarsiisanii fi akeessanii warroonni hangamaatitti yuutuubii kenna. Chibisitanii singeettan YouTube akka galatooma warroonni hin godhina malee subscribe godha. Subscribe godha isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa taatee jiru ummaa ijoollee Yaman yookiin yuutubaroota Yaman namicha kijibaa afuufaa Bahar isa jedhamu. Dhugumatti namni sun nama jaalatamee nama jibbame. Namni jaalatamuun jibbamu dura ol fuudhamee booda kuffifama. Bahar jechuun nama akkasitti. Dhugaa waan dubbatu fakkaatee keessi isaa sobaan kan guutame. Jaalala waan haadha manaa isaatti qabu fakkaatee keessi isaatiin kan guutame. Maanni soba kijiba. Kijiba keessi isaa guuta. Kijiba haadha manaa isaa guuchisee. Kijibaan lafa kanarra uummata fixaa jira. Gaafa isheen dura anaa fi Lilliin erga waggaa 3 wal quban qabnu jedhee ture. Hin kijiba. Ulumaa dhimmaan haadha manaa kee kana dhiisi. Tanafuu jettuun olumaa akkami? Sheeka akkami? Bare olumaayin hayyoonni bebeekamoon jiranii bara warroon inni suni maaliif miidiyaa irra bahuun barbaanne erga olumaa bara yeroo ammaa kan olumaayin ol baateetiin gorsiti diinii rabbii barsiifti ka dogongore gorsiti inni hoo dogongora keessa maaliif seena inni yoo ofii barbaade ofii isaatiin fuudhu bahariin mataa isaatiin hin soba olumaayi wayiitu hin jiru kun olumaayi mallaqaati mallaqa isaa nyaachisee ka'ee olumaa'idha. Sheenni kamoo kama miidiyaa irratti hin baane kamtu jira. Maaltu sodaachisa miidiyaa erga dhugaa dubbate erga sheeka ta'e erga hayyuu ta'e erga olumaa'ii ta'e. Isiinoo intala akkami intala olumaa'ii bira dhayitee baharii jaaladha jettee fuuldura olumaa'ii sanii dhaabatu erga olumaa'ii guddaa ta'e. Fakkeenya raayyaa abbaa mancaa fuuldura dhaabbadhee ani raayyaa abbaa mancaa ustaazonni hedduun hin jiran. Fakkeenya raayyaa abbaa mancaa fuuldura dhaabbadhee annama kana jaalladhee hin jedhu. Soba baharii fi intalli waliigalteen isaan uummatan kana malatan. Yookiin immoo mataa tokko akkas godhanii kana malee kun dhugaa jiru miti. Kun soba. Garuu dogongorri eenyurra jira? Haadha manaatirra jira. Achuma teettee 2 fuudhi 3 fuudhi qoosaa gootee piraankii gootee akka fakkeenya akka akkas jechuudha. Bahar nama jireenya ofillee bulluqeessa jireenya isaa jaalatamallee bulluqeesse jibba uummatallee fudhatee jira. Namni isa jaalatu tokkollee hin jiru. Maaliif isa abaarama? Maaliif haadha isaa arrabsamti? Maaliif abbaa isaa arrabsama? Sababni maali? Inni kijiba uummata irratti dubbachuudha. Gaafa duraa otoo intala biraa fuudhe dhugaa nu gammachiisa. Ililli fuudhuun isa uummata hunda jibbisiisa. Intalli sun immoo akka jireenya isaa guutuu laayitu beekamaadha. Maaliif? Nama dhaaba hin qabnedha. Yaani hin beeksisa kanumatti. Nama tokko yoo jibban beekan. Har'amoo isii fi Fatiyaan maal walii akka taate odoo beeku beekaa mirga kiyyaa. Fatiyaan maal na gooti? Homaa sin gootu sirriidha dubartiidha. Garuu taphni sirratti dabate boru sii deebi'uuf jira. Boru dhugaa Fatiyaa dhabuuf jirta. Mucaatu haadha isaa yookiin abbaa isaatitti qoosaa ture. Gaafuuf biraa dhabe. Dhugaa isaanii gaafsan beeka. Sis dhugaan Fatiyaa gaafas mul'atti. Har'a otoo hin taane jireenya addunyaa jijjiiramtuudha. Sababni isaallee addunyaan laaqamtuudha. Mil'uun dubsu. Atiin har'a intala tanarratti akkana gooteetuun
bursii fi ililleen gargar ba'uuf teettan. Sababni isaallee atiin har'a akkana watti kun intala irra bultii kee diigde burus bultiin isi diigamin nama barsi diigde sin ijaaru. Abaariin hordoftoota keetiitu sin ijaaru. Kanaaf shamarran abbaa manaa keessan qoosa irratti heeyyaman godhina. Qoosa irratti haa fuudhuun jedhina. Intalli nasbee lama akkamitti abbaa manaa fuudhisi heeyyamee jetti. Waa'ee mucaa akkasuma yaman keessa jirtu jettiin sun jechuudha. Fuudhii si heeyyamee jira. Ani taa'ee nyaadhaa dawuu ka'ee fuudheeti. Fuudhii. Akkuma isin bultiitti taphattan kanaan agarrama. Qoosa waan hunda goote. Nama takkaa kunuunsee horatee nama takkaayyuu akka gaarii jireenya bardheerti aqlee fi qalbii qabdu dubartii takkittii san akka killeetitti jabeeffatti. Mushataa naamati yaani. Rabbiin bar haqa malee sin abaaru. An olomaa'ii sodaadhee olomaa'ii san sodaadhee tiniin akkana ta'e. Kalli walli olumaa'ii maal sodaatteeti. Duruma wajjin jira jedhe. Duruma murteeffatte. Si galee kun akkasitti dhiira bara kanaan amanna. Dhiirri bara kanaa hundi isiituyyuu kijibdu. Warra afaan bichaa, warra hojiin isaanii afaan qofaa, warra sagal yaani otoo waan qabaan, otoo garaayyuu nyaateen goone, otoo uffatee dirarraayyuu mul'anne, odoo laala fakkeenya jigna namaa jechuun asli fudhadha. Nama mataa isaatiif jireenya ofii jijjiiraa jiru. Dhiira jechuun kakkanaati. Qara keessaniiti odoo garaa ofiitiyyuu hin quufin odoo dirra isaatiitti hin uffatiin lamaan sadii fuudha. Haadha kee duniyaa isitti baaftu dubartii lamatti baaftu sana haadha keetiin jijjiirtu maatii kee jijjiirtu. Ajaa'iba bara. Nama dhibdanis jechuudha. Keessattuu ijoollee yaman adda. Namni maatii ofii jijjiire ka'ee jireenya ofii jijjiira. Kanaaf viidiyoo kee laayik sheer gochuun nagatina waa'ee ijoollee kana nama dhiba. Waan nama yoo naannoo wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa laayik sheer gochuu sabskiraayib gochuu hin dagatina. Bye bye.